Lammiilee Chaayinaa kan taphataa beekamaa kubbaa miilaa Lionel Messi daawwachuudhaaf maallaqa guddaa baasanii tikeeta seensaa muratanii turaniif maallaqni isaanii kan tikeetaaf jecha baasan isaaniif deebisuufi jedhamaati jira. Taphataa badhaafamaa badhaasa Baalaandoorii yeroo 8 Lionel Messi daawwachuudhaaf maallaqa guddaa baasuun tikeeta seensaa muratan jaalattootaa fi dinqisiifattoonni Lionel Messi lammii Chaayinaa kan magaalaa Hong Kong walqixa baasii isaanii akka isaaniif deebi'utu himamaa jira. Kilabni biyya Ameerikaa Inter Miamiin tapha michooma kilaba Hong Kong kudhata akka jaamu waliin taphachuudhaaf karoora qabatee ture irratti lammiileen Chaayinaa baay'een Lionel Messi daawwachuudhaaf tikeeta seensaa muratanii turan. Haa ta'u deeggartoonni baay'een Lionel Messi daawwachuudhaaf tikeeta seensaa muratanii turan wayita taphaa Lionel Messiin dorgommicha irratti akka hin argamin wayita argan akka malee muufachuu isaaniitirraa kan ka'e maallaqni isaanii akka isaaniif deebi'u mormii ol aanaa kaasuudhaan gaafataniitu turan. Taphataa yeroo ammaa umrii 36 Lionel Messi daawwachuuf fageenya sa'aatii 12 ol imaluudhaan yoo xiqqaate namni tokko doolaara Ameerikaa 600 baasuun erga tikeeta seensaa muratan booda Messiin tapha kana hiriiree akka hin taphanne itti himame jechuudha. Jaalattoonnii fi dinqisiifattoonni Lionel Messi magaalaa Hong Kong kun qarshii keenya nuuf deebisaa jechuun hiriira bahanii istaadiyooma keessatti mormii isaanii dhageessisuu jalqaban. Tapha bichoomaa kana kan qopheesse dhaabbanni Taatilar Asia jedhamu Messiin hiriiree taphata jechuudhaan Messi tapharra hin jirre sobaan nu sobee qarshii guddaadhaan tikeeta nutti gurguratee jira waan ta'eef maallaqa keenya nu deebisuu qaba jechuudhaan istaadiyooma keessatti mormii isaanii sagalee ol kaasuudhaan dhageessisuu eegalan. Haaluma kanaan dinqisiifattoonni Lionel Messiidhaa 38 ol ta'an istaadiyoomatti argamuudhaan Messi tapharraa dhaban maallaqni isaanii akka isaaniif deebi'u murteeffame jechuudha. Cinaan maallaqaa kan deeggartoota kanaaf akka deebi'u murtaa'e kunis yeroo shallagamu doolaara Ameerikaa miliyoona 7 akka ta'e dhaabbanni guddaan Taatilar Asia jedhamu kun ibseeti jira. Mootummaan Chaayinaa kan dubbii Lionel Messi kana hordofaa ture tun dubbii dabaati jee Messi fi kilabni isaatu kubbaa miilaarra dabranii siyaasa mataa isaanii Chaayinaa keessatti calaqqisiifachuu barbaadan jechuudhaan Messiin kan miidhame idda butiinsaatu namudade jechuun odoo hin taphatin hafe guyyaa 3 booda biyya Jaapaanitti taphatee mul'achuun tuffii uummata Chaayinaatiif qabu agarsiisuu isaati jechuudhaan muffii guddaa qaban agarsiisaniiti turan. Haa ta'uti garuu maallaqni deeggartoota kana akka isaaniif deebi'us dhaabbanni kun dafee murtii kennuu qaba jechuudhaan yaada isaanii kennataniitu turan. Gama biraatiin dhaabbanni beeksisaa gurguddaan biyya Chaayinaa kan magaalaa Hong Kong hojii Lionel Messi beeksisuu irratti hojjetu kanneen akka Huawei, Chery, Tencent fi kanneen biroo Messiin ji'a bitooteessaa bara dhufu keessa gara Chaayinaatti dhufuudhaan tapha michoomaa qophaa'ee irratti hiriiree taphachuun dinqisiifattoota isaa kan isatti muufatan kana ni araarfata jechuudhaan himaniiti turan. Messiin ammoo gama isaatiin komii tuffii uummata Chaayinaatiif qabajaamuudhaan isarratti kaafamee tureef lakkii ani sanii miti uummata Chaayinaatiif jaalala olaanaadhaan qabaa jechuudhaan mormeeti jira. Sababa kanaanis kilaboonni Arjentiinaadhaan 2 kan tapha michoomaa kilaboota Chaayinaatti wajjin taphachuudhaaf karoorfatanii turanis aarii kanarraa kan ka'e akka haqamee jiru BBC'n gabaaseeti jira.